Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Baalee Aanaalee Raayituu fi Gindir keessaa namoonni 300 ol ta'an hidhamuun himame. Isaan keessaa namooti 80 gara mana hidhaa Zuwaay geeffamaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti sodaa hidhaarraan kan ka'es abbootiin qabeenyaa baay'eenis magaalaa Gindir gadhiisanii ba'aa akka jirantu dubbatamaatti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Usmaan Hukumee. Labsiin yeroo muddamaa ifatti erga labsamee kaasee uummattoonni biyyattii duuchaan miidhamaa jiran. Labsiin kunis ji'oota 2 fi 7 tokko lakkoofsisee jira. Labsii kanaan durattis mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3,000tti dhiyaatan loltoota gara jabeeyyiin ajjeefamaniiru. Kumoota 60tti kanneen dhiyaatan ammoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa jiran. Humnootiin waraanaa labsii kanatti erkachuun ammas namoota barbaadan ajjeesuu, ukkaamsuu fi hidhuu irratti bobba'anii jiran. Haaluma kanaan godina Baalee Aanaalee Gindir, Raayituu, Daawwee Sarar, Sawweenaa fi bakka garagaraatti hidhaan itti fufee jira. Jiraataan magaalaa Gindir akka jedhanitti magaalaa isaanii dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoonni 300 ol qabamanii hidhamuu dubbatan. Ana badia dalam di basida main jauh di dalamnya jangan necun nih. Haro ada sampai ana mungkin nano jalan sana lain yang di basida main jauh. Di mereka hari ini kami sang kalah ya. Gara di dalam aja. Kuni polis kaya sih dan ya kami mereka tahu juga di dah. Oleh sudah nih, oleh dalam karena masa kita mah. Gara majuai mo. Halagi lah saja dalam kita sudah nih sih darah jalan ini ada kuni ini asma polis kami masih saya karena sih darah jadi. Akka jecha nama kanaatti waliigalatti godinni Baalee garee command post jala galuun miidhaan hammeenya jiraattota mudataa jira. Aanaalee hedduu keessatti ammayyuu namoota qabanii hidhuun itti fufee jira jedhan. Haga ammaatti namoonni 80 magaalaa Gindir qofa keessaa qabamanii gara mana hidhaa Zuwaay yookaan baatuutti yoo fudhataman dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo achuma magaalaa isaaniitti hidhamuullee himan. Wali nanti kira kau itu dulu, anak gini, anak nih gini kuni, anak itu bisa jalan, anak Raitu, anak Dawe Sarar, anak nasi Sawena, mana tu martinu, magalang gitu sih misal kabang gini ni, karena sore martinu sah Sawena kabamus, sah Raitu kabamus, anak seni rasa, Dawe kabamus martinu gini masih, jadi kau hanya sih ada mana, karena itu orang. Sababa hidhaan duuchaan uummata nagaa mudataa jiruuf abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa Gindir gadi dhiisanii bahuudhaaf dirqamanii jiru jedhan. Akkas fakkaata sabiyyaa laammallee kanaaf barbaadamee hidhamu amma ganan jedhamu dubbatti argamnaa namni saniin mul'ata yennaan abbootiin qabeenyaa hedduun dalagaa isaanii baqatanii gadhiisaniituma barsiisaa jiru namni ammoo haala rakkootii fi rakkina gidduu jiruun yeroo ammaa kanatti warroonni Tigraay Amaarri Oromoo irratti faayida'ee yeroo akkana dalagaa ture jechuudhaan quba walii qabu. Haalli ammaan kana jiru hedduu yaaddeessaa fi ulfaataadha jedhan namoonni mana ofiitii bahanii galuunis rakkisee jira. Keessumattuu akka miidiyaa walabaa hin daawwanneef ammoo uggurriin komaandi poostii jabaatee jira jechuun dubbatan. Haalli baay'ee nama dinqisiisa namni galee mana buluu hin danda'u deemee biyyaa bahuu hin danda'u haalli kana baay'ee rakkoo guddaatu jira uummanni mirga ishee dubbachuu hin danda'u amma haaluma amma bakka amma asirraa dubbatu kanaayyuu uummanni ilaaluun amma waan kana adda addaa caqasuun kunuu nama hinsisaa. Oduudhuma wal qabateen godina Arsii dhihaa magaalaa Asaasaatti guyyaa kaleessaa namooti cidarra turan qabamanii erga hidhamaniin booda maallaqa kaffalanii bahuu isaanii jiraattonni dubbatu. Ammas dabalata oduu kanaaf Usmaan Hukumee. Sirni cunqursaa humnaan biyyattii bulchaa jiru namoota duuchaan hidhuun hanqannaan kanneen sirna gaa'elaa raawwataa jiranis qabee mana hidhaatti guuraa jira. Kun kan raawwatame godina Arsii dhihaa magaalaa Asaasaa keessatti akka ta'e jiraattonni OMN itti himan. Jiraataan magaalaa Asaasaa tokko akka jedhanitti guyyaa kaleessaa namoota sirna gaa'elaa xumuratanii gara mana isaaniitti deebi'aa osoo jiranii karaa gubbaatti humnoota loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamanii turan. Goonee galgala yoo warri biroo kaadhimatee adda galan karatti warri ayyaanootiin qabdee galchitee ammoota waliin illee mana jechuun fuutee na hiite wanni jiru san isaa dhiibbaan waan ta'aniif rabbi waan godhin deemu rabbi na bilisa. Maatii heerumsiisuu fi fuudhaaf dhufan hundi qabamanii hidhamuu nuuf himanii gochaan kun akka aanaa isaaniitti haaraa ta'e as bahee jira. Yakka tokko malee namoonni 50 sirna cidhaa irraa qooda fudhatan halkan tokkoof mana hidhaa buluu dubbatan.
kanneen alaasan erga finneellee booda waan irraa nyaattus. Namoonni kun erga garee Command Post irraa waraqaa hayyamaa argatanii booda kan isaan mana hidhaatii gadi lakkifaman. Gareen Command Post qarshii 500 namoota kana harkaa fudhachuullee namni kun nutti himan. Booda waraqaa hayyamaa Command Post irraa barreeffadhaa karaa hayyamaa homaan gaafannee waan akkana beeksifamuu ta'u hayyama kan qabdan jenneen hayyama sanillee barreessinee booda waraqaa akka barreeffamu isaa ta'e haaddukeessuma sanii. Akka aadaa Oromootti sirni cidha gaa'elaa seeraa fi kabaja olaanaa kan qabudha. Garuu mootummaan kabaja aadaa fuudhaa fi heerumaa hin qabne kun namoota kana aanaa isaanii keessatti hidhuun yeroo jalqabaa akka ta'es ibsanii jiru. Kun kan agarsiisu sirni mootummichaa daddaaquu fi waan qabatu wallaaluu isaa akka ta'es himan. Hunda yeroo jalqabaatti waan safeen hin qabnu kun dhiibbama addaa wayii itti fakkaata malee waan hidharratti inni akkana jedhama nama walgahii nama sanii ol laftii ergaa waan akkasii kun waan jedhu wayii kaatanii dubbatanii waan kanallee hin beeku haga natti unitti immoo hayyamsiisuun barbaachisaa hin beektanii waan jedhanii hayyama sanii iyyuu kenna jennee kana baana beekamanii. Kanaan durasii loltoonni wayyaanee magaalota Shaashamannee, Walisoo fi iddoo garagaraatti warra sirna cidha gaa'elaa isaanii raawwatanii fi amoomota irratti ajjeesuu fi miidhaa irraan ga'uu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Magaalaa Buraayyuu keessatti hanqina baajetaatiin wal qabatee mootummaan namoota mana jireenyaa ijaarrataa jirruuf bishaan galfachuuf gara bulchiinsaa dhaqnu nu saamaatti jira jechuun himatu. Itichaa Guddataa gabaasa dabalataa qaba. Obbo Taaddasaa Caalaa namni jedhaman jiraataa magaalaa Buraayyuu kan ta'an balleessaa tokko malee humnoota waraana mootummaa wayyaaniin mana jireenya isaanii keessaa ukkaamsamanii erga hidhamanii ji'a 2 guutuuf kan jiru ta'us hanga ammaa mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi akkasumaan sarbamaa jiraachuu isaanii jiraataan magaalaa Buraayyuu dubbatanii. Caalaa jedhama jedhamee naannoo jaarsi torban sadii guuteera. Isaa booddee homaa gadi lakkifame amma waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti argamee jira. Harmeen isaa baay'ee dadhaboodha. Haati manaa isaa immoo garaatti baatu ulfaadha. Nyaatu malee laaqanuma faallee namni hojjetee isaa geessu hin jiru wayita ammaa kana. Akka jiraataan magaalittii ragaa baanitti namni kun jireenya isaanii mo'achuuf nama halkanii guyyaa carraaqaa turani yeroo ammaa kana immoo hidhamuu isaanii irraa kan ka'e haadhi warraa isaanii ulfataatee osoo jirtu akkasumas harmeen isaanii haala rakkisaa keessa akka jiran dubbatu. Tokko hojjetee horii kanaan maatii isaa fi haadha warraa kana jiraachisaa jira. Isarraan kan ka'e maatiin isaa rakkina guddaa keessa jiru. Yeroo keessoota siyaasaa hordofa jedhameetu kan inni hidhame sakkaaneetuma manuma isaa dhaqanii konkolaataadhumaan fudhatanii adeemanii. Barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Burraayyuu mootummaan labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun barattoonni mormii akka hin kaasneef mana barumsaa deemuudhaan sossobaatti akka jirus namni kun himaniiru. Barattoonni mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa qormaata xumuranii turani. Yeroo isaan qormaata xumuranii turan sanatti itti gaafataman Command Postii walitti dallaama mana barumsaa sana keessatti walitti qabuudhaan waa'ee poolitikaarraa waa'ee siyaasaarraa akka isaan of eeggatanii gorsuu ayyaan akka ta'e dhaga'een jira. Sabichi qoqqobbii mootummaa wayyaanee irra kaa'ee waan jiruuf mootummaan kufaatii dinagdee guddaa keessa galuudhaan namoota mana haaraa ijaarrachuudhaan galmee fi bishaan galchachuuf gara waajjiraa deeman harkaa qarshii 5,000 sababa tokko malee saamaa jiraachuu mootummichaas dubbatanii jiru. Bishaan galfachuuf baay'ee ulfaataadha. Sarara bishaanii galfachuuf hanga qarshii 5,000 kan kaffale qollaa keenya jira jechuudha. Kana jechuun kaffaltii misoomaa kan gootii fi kanarraan kanas hundumaa kaffaleetu qarshii 5,000 horiidhaan jechuudha. Sarara bishaanii kan galfatedha. Kun immoo bulchiinsi magaalattii baajata qabu fixuurraan kan ka'e karaa kanaan baajata mindaa hojjettootaas akka tiisaa jirudha kan hin dhaga'e. Kana jechuun immoo mana haaraa bishaan gale jechuun immoo mana kaartaan itti kennan jechuudha. Kan bishaan gale akka hin diigamnedha kan hin beeku. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa Mogar keessatti dararaa bulchiinsa Command Postii jalatti uummatarra ga'aatti jiru hordofuun dargaggooti naannichaa hidhattoota mootummaarraa hidhannoo hiikkachuu dabalatee tarkaanfilee biraa fudhatanii jiru jedhu jiraattonni dhimmicha keessa beekan.
Haalli kun kan mudatee dilbata halkan baadiyyaa Tuulii Dasee jedhamtu aana Adaa Bargaa keessatti Adaa Bargaa kan argamtu godina Shawaa Lixaa keessatti yoo ta'u dargaggooti kun yeroo dheeraaf dararaa naannoo kanatti jiraattotarra hidhattoota mootummaatiin raawwatu ilaaluu nuffuun akka walitti dhufanii wal ijaaran dubbatu nama nuti gamasii dubbifne kun odeeffannoo qabaniinis dilbatuma sana halkan hidhattoota kanneen ajaja koomaandi poostiitiin uummatarratti ramadamanii jiraattota hiraarsaa jiranirraa meeshaa hiikkataniiru jedhani. Koomaandi poostiin kan hoogganamu uummata miidhaadhaan gaa'eera gara malee dararaa jira jechuudha. Sanarraan kana immoo hidhattoonni qaama mootummaa kana dura yeroo tarmaatee gar malee qaamni mootummaa qaama hidhate uummatatti baasee uummata miidhaa ture. Har'a kan ka'e uummanni harka qullaa waan ta'aniif dargaggoonni wal gurmeessanii meeshaawwan tokko tokko funaannatanii turanii osoo uummanni quban qabaatiin hidhattoota qaama mootummaa irraa meeshaa kana edda funaananii booda gara isaan itti miliqaniiru naannoo meeshaa 12 akkas kan fudhatanii. Gareen dargaggoota wal ijaaranii socho'an kun meeshaa kana hidhattoota mootummaarraa hiikkachuu isaaniif ragaa maalii qabdu isa jedhuuf akkana jedhu namni kun. Qaamummaarraa fudhatan isantu dhaqeetoo ganama dhaqee akkasii rakkoon akkasii nurra ga'ee meeshaa nurraa fudhatan jedhanii uummanni dhaqee himatee achi keessaa immoo ijoolleen wanti dhufu jiraachuu mala karaa dudduubatiin akka gaafannetti jechuudha. Namni kun akka jedhanitti dargaggooti kun dursanii waan itti qophaa'aniif miidhaan isaanirra ga'ee hin jiru. Garee hidhattoota mootummaa keessaas miidhaan ammana jabaadha jedhamu ga'uu baatus kan miidhaman garuu jiru jedhu. Ijoollee gara ijoolleetiin wanni qaqqaban jiru gara qaama hidhattootatiin immoo balaan xiqqoon irratti ga'uun oolu hin baqatan waan ta'eef ijoolleen jalaan miliqanii amma beekattoo ofirraa ittisuudhaaf itti yanneenaan jallis itti badaatti hin deemne irraa miliqanii duubatti deebi'an isaanillee sodaatanii. Haga yoonasitti wanti isaan adda baafatan jiru sodaa shakkii waan tokko qabu shakkii gara akka warra bittinneessaa poolisii naannoo Oromiyaarraa isaan kan jedhan shakkii akkasii qaban isaan haga yoonasitti adda hin baafanne waan ta'eef ofumaa walitti deebanii ofii isaaniitiifuu walqixaa yeroo akka to'annoo jala oolan waan akkasii jedhaniiti beekumsa kaasan isaanii lamaan isaan gidduutti jira qaama mootummaa lamaan irratti. Kana biraan immoo uummata galgala guyyaan tuqanii galgala mana keessa deemanii uummata dirqamaan maallaqa qabu maallaqa illee irraa fudhatu. Akka odeeffannoo jiraataa kanaatti dargaggooti kunii jedhu namni kun. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi poolisii naannoo Oromiyaa keessaa mormii uummataa guutummaa Oromiyaa keessatti waggaa tokko guutuu geggeeffamaa bahe hordofuun kanneen miliqanii ba'anii gara uummataatti makatan malee callisanii dargaggootuma naannoo miti jedhu. Isaan kun tooftaa waraanaas beeku waa'ee meeshaa waraanaas hubannoo gaarii qabu akka isaan jedhanitti waldhabdeen hidhattoota mootummaa keessatti uumamaa jirus sababuma kanaafi jedhan. Mana marii Yuunaayitid Isteetsitti miseensa Koree Ajaalaa kan ta'an Ben Kaarden dura ta'aa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee miseensonni paartii isaanii fi gaazexeessitooti mana hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiran akka hiikamaniif ibsa gaazexeessitootaaf laataniin ifa godhani. Ben Kaarden hidhattoonni dhimma siyaasaatiin walqabateen hidhaman qofaan hiikamuu osoo hin taane Itoophiyaan balbala ishee siyaasaaf banuu tarkaanfilee barbaachisoo ta'an akka fudhataniifis akkasumas mootummaan uggura miidiyaalee walabaarra kaa'aa jiru haala duree tokko malee akka kaasuuf gaafataniiru. Afeerraa gamtaa Afrikaatiin dhimma gaagaama siyaasa Itoophiyaa mudataa jiru irratti yaada isaanii laatanii tibba darbe wayita gara biyyaatti deebi'an kan to'annaa jala oolfaman Dr. Mararaa Guddinaa kan xiyyeeffannaa mootummaa keessa seenaniif sirna sana irratti qeeqa jabaa dhiyeessuu isaaniif qofaafi jedhan Ben Kaarden. Kanaaf mootummaan hatattamaan akka gadi dhiisuufis gaafatani. Gama biraan ammoo paartiin isaanii KFO'n Dr. Mararaa Guddinaa seera biyyattiin qabdu kamiyyuu hin cabsine jechuun ibsa baasanii jiru. Akka ibsa KFO kanaatti mootummaan Dr. Mararaa kan hidhee fi paartii isaan hoogganan KFO'nis ta'e Madirak irraa sodaa guddaa waan qabu qofaafi jedha. Itti dabaluunis mootummaan haala duree tokko malee akka Dr. Mararaa Guddinaa gadi dhiisuuf gaafatee jira KFO'n. Biyyooti Afrikaa dhiyaashan boba'aa xuraa'aa yookaan balfa Awurooppaarraa gara biyya isaaniitti ergamu dhaabsisuuf walii galani. Biyyooti dhimma kanarratti waliif galan Naayijeeriyaa, Benin, Togo, Gaanaa fi Ivory Coast. Biyyooti Afrikaa boba'aa xuraa'aa Awurooppaarraa gamasitti ergamu dhaabsisuuf walii galuu isaanii mootummoota gamtoomanitti dameen dhimma qulqullina naannoo irratti hojjetu ibsuusaa har'a BBC'n gabaase. Gabaasaan garee duula kanaa geggeessaa jiru Public Eye jedhu akka ibsetti baatii fulbaanaa keessa kaampaanoti Awurooppaa boba'aa xuraawaa salfarii hedduu of keessaa qabu akka gara biyyoota Afrikaatti erganiif waliigaluu isaanii ibsee jira.
Biyyooti boba'aan xuraa'aan kun itti ergaman kunneenis Naayijeeriyaa, Beenin, Toogoo, Gaanaa fi Ivory Coast akka BBC'n gabaasetti. Akka ibsa kanaatti karoorri kun galma ga'ee jennaan biyyoota Afrikaa 5 kana keessa uummati jiraatu kan miliyoona 250 ta'u qilleensa nagaa fi qulqulluu ta'e argatu jedha. Mootummoota gamtoomanitti dura taa'aa qulqullina naannoo kan ta'an Eric Solheim sichitti Afrikaan kaabaa boba'aa xuraa'aa Awurooppaarraa gara biyya isheetti dhufu simachuuf akka hin jirre dhaamsa jabaa dabarfattee jirti jedhani. Itti dabaluunis murtoon jiru sichitti uummati biyyattii akka qilleensa balfamaan hin hubamneef boba'aa xuraa'aa qilleensa biyyattii faalaa jiru kan Awurooppaarraa ergamu kana hambisuuf sakattaa barbaachisu hunda raawwachuudhaan konkolaattota yeroo waliin deeman galchuun haala qilleensaa to'achuun ni danda'ama jedhan. Kun biyyoota biroof illee fakkeenya guddaa ta'uu malaa kan jedhan Eric faalamni qilleensaa sababaa boba'aa xuraa'aan mudatuun namoota miliyoonatti lakkaa'amantu du'aa jedhan. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330332633 Germany 51180904047 Norway 219532 08 Sweden 0840303194 Italy 0689973019 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271200305 Australia 0280725170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Cidhaa irraa qooda fudhatan halkan tokkoof mana hidhaa buluu dubbatan. Namoonni kun erga garee Command Post irraa waraqaa hayyamaa argatanii booda kan isaan mana hidhaatii gadi lakkifaman. Gareen Command Post qarshii 500 namoota kana harkaa fudhachuullee namni kun nutti himan. Booda waraqaa hayyamaa Command Post irraa barreeffadhaa karaa hayyamaa homaan gaafannee waan akkana beeksifamuu ta'u hayyama kan qabdan jennee hayyama sanillee barreessinee booda waraqaa akka barreeffamu isaa ta'e haaddubbesseessuma galii. Akka aadaa Oromootti sirni cidha gaa'elaa seeraa fi kabaja olaanaa kan qabudha. Garuu mootummaan kabaja aadaa fuudhaa fi heerumaa hin qabne kun namoota kana aanaa isaanii keessatti hidhuun yeroo jalqabaa akka ta'es ibsanii jiru. Kun kan agarsiisu sirni mootummichaa daddaaquu fi waan qabatu wallaaluu isaa akka ta'es himan. Wahunda yeroo jalqabaati waan safee hin qabnu kun dhiibbama addaa wayii itti fakkaata malee waan hidharratti inni akkana jedhama nama walgahii nama sanii ol taa'ee laftiin ergaa waan akkasii kun waan jedhu wayii kaasanii dubbatanii waan kanallee hin beeku haganatti kunis immoo hayyamsiisuun barbaachisa hin beektanii waan jedhanii jennaan hayyama saniiyyuu nu kenna jennee kan afaan beekan. Kanaan durasii loltoonni wayyaanee magaalota Shaashamannee, Walisoo fi iddoo garagaraatti warra sirna cidha gaa'elaa isaanii raawwatanii fi amoommota irratti ajjeesuu fi miidhaa irraan ga'uu isaanii gabaasuun kennan yaadatama.
Magaalaa Buraayyuu keessatti hanqina baajataatiin walqabatee mootummaan namoota mana jireenyaa ijaarrataa jirruuf bishaan galfachuuf gara bulchiinsaa dhaqnu nu saamaatti jira jechuun himatu. Itichaa Guddataa gabaasa dabalataa qaba. Obbo Taaddasaa Caalaa namni jedhaman jiraataa magaalaa Buraayyuu kan taani balleessaa tokko malee humnoota waraana mootummaa wayyaaniin mana jireenya isaanii keessaa ukkaamsamanii erga hidhamanii ji'a 2 guutuuf kan jiru ta'us hanga ammaa mana murtiitti akkan dhiyaannee fi akkasumaan sarbamaa jiraachuu isaanii jiraataan magaalaa Buraayyuu dubbatanii. Caalaa jedhama jedhanii naannoo jaarsi torban sadii guuteera. Isaa booddee homaa gadi lakkifamne amma waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti argamee jira. Harmeen isaa baay'ee dadhaboodha. Haati manaa isaa immoo garaatti baasuu ifaadha. Nyaatumallee laaqanuma afaallee namni hojjetee isaa geessu hin jiru wayita ammaa kana. Akka jiraataan magaalittii ragaa baanitti namni kun jireenya isaanii mo'achuuf nama halkanii guyyaa carraaqaa turani yeroo ammaa kana immoo hidhamuu isaanii irraa kan ka'e haadhi warraa isaanii ulfataatee osoo jirtu akkasumas harmeen isaanii haala rakkisaa keessa akka jiran dubbatu. Hojjetee horii kanaan maatii isaa fi haadha warraa isaa kana jiraachisaa jira. Isarraan kan ka'e maatii isaa rakkina guddaa keessa jiru. Yeroo keessoota siyaasaa hordofa jedhameetu kan inni hidhamee shakkaleetuma manuma isaa dhaqanii konkolaataadhumaan fudhatanii adeemanii. Barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Burraayyuu mootummaan labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun barattoonni mormii akka hin kaasneef mana barumsaa deemuudhaan sossobaatti akka jirus namni kun himaniiru. Barattoonni mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa qormaata xumuranii turanii yeroo isaan qormaata xumuranii turan sanatti itti gaafataman komaandi poostii walitti dallaama mana barumsaa kana keessatti walitti qabuudhaan waa'ee poolitikaarraa waa'ee siyaasaarraa akka isaan of eeggatan gorsuu ayyaana akka ta'e dhaga'een jira. Sabichi qoqqobbii mootummaa wayyaanee irra kaa'ee waan jiruuf mootummaan kufaatii dinagdee guddaa keessa gaduudhaan namoota mana haaraa ijaarrachuudhaan galmee fi bishaan galchachuuf gara waajjiraa deeman harkaa qarshii 5,000 sababa tokko malee saamaa jiraachuu mootummichaas dubbatanii jiru. Bishaan galfachuuf baay'ee ulfaataadha. Sarara bishaanii galfachuuf hanga qarshii 5,000 kan kaffale ollaa keenya jira jechuudha. Kana jechuun kaffaltii misoomaa kan gootii fi kanarraan kanas hundumaa kaffaleetu qarshii 5,000 horiidhaan jechuudha. Sarara bishaanii kan galfatedha. Kun immoo bulchiinsi magaalattii baajata qabu fixuurraan kan ka'e karaa kanaanii baajata miindaa hojjettootaa akka tiisaa jirudha kan hin dhaga'e. Kana jechuun immoo mana haaraa bishaan gale jechuun immoo mana kaartaan itti kennan jechuudha. Kan bishaan gale akka hin diigamnedha kan hin beeku. Godina Shawaa aanaan kun aanaa hedduutti isa jalatu aanaan raayituu aanaan daawwee sarara aanaan asiin sawweenaa wanti kun martinuu magaalaan guddittiin isaan qaban kenneeti. Kanaaf warri martinuu ka sawweenaa qabamus ka raayituu qabamus aanaa samiirraa ka daawwee qabamus martinuu gummirumatti walitti qabamee agarsiisa waldamudha. Kana jechuu barbaadu. Sababa hidhaan duuchaan uummata nagaa mudataa jiruuf abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa Gindhiir gadi dhiisanii bahuudhaaf dirqamanii jiru jedhan. Akkasuma ka biyya ammallee kanaaf barbaadamee hidhamu amma hagan hin jedhamu. Dubbatee argamnaa namni kun hin mul'ata jennaan abbootiin qabeenyaa hedduun dalagaa isaanii baqatanii gadhiisaniituma barsiisaa jiru. Namni ammoo haala rakkooti fi rakkina gidduu jiruun yeroo ammaa kanatti warroonni Tigraay Amaarri Oromoo irratti faayidaalee lollu akkana dalagaa ture jechuudhaan quba walitti qabu. Haalli ammaan kana jiru hedduu yaaddeessaa fi ulfaataadha jedhan namoonni mana ofiitii bahanii galuunis rakkisee jira. Keessumattuu akka miidiyaa walabaa hin daawwanneef ammoo uggurriin komaandi poostii jabaatee jira jechuun dubbatan. Haalli baay'ee nama dinqisiisa. Namni galee mana buluu hin danda'u, deemee biyyaa bahuu hin danda'u. Haalli kana baay'ee rakkoo guddaatu jira. Uummanni mirga ishee dubbachuu hin danda'u. Amma haaluma amma bakka amma asirraa dubbatu kanaayyuu uummanni ilaaluun amma waan kana adda addaa caqasuun kunuu nama hinjisa. Oduudhuma wal qabateen godina Arsii dhihaa magaalaa Asaasaatti guyyaa kaleessaa namooti cidharra turan qabamanii erga hidhamaniin booda maallaqa kaffalanii bahuu isaanii jiraattonni dubbatu. Ammas dabalata oduu kanaaf Usmaan Hukume.
Sirni cunqursaa humnaan biyyattii bulchaa jiru namoota duuchaan hidhuun hanqannaan kanneen sirna gaa'elaa raawwataa jiranis qabee mana hidhaatti guuraa jira. Kun kan raawwatame godina Arsii Dhihaa magaalaa Asaasaa keessatti akka ta'e jiraattonni OMN itti himan. Jiraataan magaalaa Asaasaa tokko akka jedhanitti guyyaa kaleessaa namoota sirna gaa'elaa xumuratanii gara mana isaaniitti deebi'aa osoo jiranii karaa gubbaatti humnoota loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamanii turan. Goonee galgala yoo warri biroo kaadhimatee adda galan karatti warri ayyaanootiin qabdee galchitee ammammoota waliinillee mana jechuun fuutee na hiite wanni jiru isaan isaa dhiibbaan waan ta'aniif rabbi waan godhu hin rabbi na eebbisa. Maatii heerumsiisuu fi fuudhaaf dhufan hundi qabamanii hidhamuu nuuf himanii gochaan kun akka aanaa isaaniitti haaraa ta'e as bahee jira. Yakka tokko malee namoonni 50 Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Baalee Aanaalee Raayituu fi Ginnir keessaa namoonni 300 ol ta'an hidhamuun himame. Isaan keessaa namooti 80 gara mana hidhaa Zuwaay geeffamaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti sodaa hidhaarraan kan ka'es abbootiin qabeenyaa baay'eenis magaalaa Ginnir gadhiisanii ba'aa akka jirantu dubbatamaatti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Usmaan Hukumee. Labsiin yeroo muddamaa ifatti erga labsamee kaasee uummattoonni biyyattii duuchaan miidhamaa jiran. Labsiin kunis ji'oota 2 fi torbaan tokko lakkoofsisee jira. Labsii kanaan durattis mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3,000tti dhiyaatan loltoota gara jabeeyyiin ajjeefamaniiru. Kumoota 60tti kanneen dhiyaatan ammoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa jiran. Humnootiin waraanaa labsii kanatti erkachuun ammas namoota barbaadan ajjeesuu, ukkaamsuu fi hidhuu irratti bobba'anii jiran. Haaluma kanaan godina Baalee Aanaalee Ginnir, Raayituu, Daawwee Sarar, Sawweenaa fi bakka garagaraatti hidhaan itti fufee jira. Jiraataan magaalaa Ginnir akka jedhanitti magaalaa isaanii dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu keessaa namoonni 300 ol qabamanii hidhamuu dubbatan. Ana badia dalam dibas bida main gaor di dame ganan nechun haro ada sabe ana mungkin nano jalan sana lain orang dibas bida main gata dimerke sar ida misan kala ye gara di dalam aja kuni polisaya ki dame ka amara kata gitu hedira ol sudani ol da warkan nama sabta sama bara majwa imo alage la saja nam kita ka sudani asi darara jalan ini ada kuni le ne asmat bolsame maske ka kanat ki darara jiru akka jecha nama kanaatti walii galatti godinni Baalee garee command post jala galuun miidhaan hammeenya jiraattota mudataa jira. Aanaalee hedduu keessatti ammayyuu namoota qabanii hidhuun itti fufee jira jedhan. Haga ammaatti namoonni 80 magaalaa Ginnir qofa keessaa qabamanii gara mana hidhaa Zuwaay yookaan baatuutti yoo fudhataman dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo achuma magaalaa isaaniitti hidhamuullee himan. Lixaa aanaa Adaa Bargaa Mogar keessatti dararaa bulchiinsa koomaand poostii jalatti uummatarra ga'aatti jiru hordofuun dargaggooti naannichaa hidhattoota mootummaarraa hidhannoo hiikkachuu dabalatee tarkaanfilee biraa fudhatanii jiru jedhu jiraattonni dhimmicha keessa beekan. Haalli kun kan mudatee dilbata halkan baadiyyaa Tuulii Dasee jedhamtu aanaa Adaa Bargaa keessatti Adaa Bargaa kan argamtu godina Shawaa Lixaa keessatti yoo ta'u dargaggooti kun yeroo dheeraaf dararaa naannoo kanatti jiraattotarra hidhattoota mootummaatiin raawwatu ilaaluu nuffuun akka walitti dhufanii wal ijaaran dubbatu nama nuti gamasii dubbifne kun odeeffannoo qabaniinis dilbatuma sana halkan hidhattoota kanneen ajaja koomaand poostiitiin uummatarratti ramadamanii jiraattota hiraarsaa jiranirraa meeshaa hiikkataniiru jedhani. Koomaand poostiin kan hoogganamu uummata miidhaarraan gaa'eera gara malee dararaa jira jechuudha. Sanarraan kana immoo hidhattoonni qaama mootummaa kana dura yeroo tarmaatee gar malee qaamni mootummaa qaama hidhate uummatatti baasee uummata miidhaa ture. Mara kan ka'e uummanni harka qullaa waan ta'aniif dargaggoonni wal gurmeessanii meeshaa waan tokko funaannatanii turanii osoo uummanni quban qabaatiin hidhattoota qaama mootummaa irraa meeshaa kana edda funaannanii booda gara isaan itti miliqaniiru naannoo meeshaa 12 akkas kan fudhatanii. Gareen dargaggoota wal ijaaranii socho'an kun meeshaa kana hidhattoota mootummaarraa hiikkachuu isaaniif ragaa maalii qabdu isa jedhuuf akkana jedhu namni kun.
Qaamummaadhaa fudhatan isantu dhaqeetoo ganama dhaqee akkasii rakkoon akkasii nurra ga'ee meeshaa nurraa fudhatan jedhanii uummanni dhaqee himatee achi keessaa immoo ijoolleen wanti dhufu jiraachuu mala karaa dudduubatiin akka gaafannetti jechuudha. Namni kun akka jedhanitti dargaggooti kun dursanii waan itti qophaa'aniif miidhaan isaanirra ga'ee hin jiru. Garee hidhattoota mootummaa keessaas miidhaan ammana jabaadha jedhamu ga'uu baatus kan miidhaman garuu jiru jedhu. Ijoollee gara ijoolleetiin wanni qaqqaban jiru gara qaama hidhattootatiin immoo balaan xiqqoon irratti ga'uun oolu hin baqatan waan ta'eef ijoolleen jalaa miliqanii amma beekatti ofirraa ittisuudhaaf itti yanneen jallis itti badaatti hin deemne irraa miliqanii duubatti deebi'an isaanillee sodaatanii. Haga yoonasitti wanti isaan adda baafatan hin jiru sodaa shakkii waan tokko qabu shakkii gara korra bittinneessaa poolisii naannoo Oromiyaa irraa isaan kan jedhan shakkii akkasii qaban isaan haga yoonasitti adda hin baafanne waan ta'eef ofumaa walitti deebanii ofii isaaniitiifuu walqixaa yeroo akka to'annoo jala oolan waan akkas jedhaniiti beekumsa kaasan isaanumti lamaan isaan gidduutti jira qaama mootummaa lamaan irratti. Kana biraan immoo uummata galgala guyyaan tuqanii galgala mana keessa deemanii uummata dirqamaan